Duraan dursee wanni ani jechuu barbaadu namni harkaa luka qabdu rabbii keetti galata galfadhu. Namni kun Oromoodha. Ka viidiyoo kana hojjeteefis ijoollee Oromooti. Ijoollee akkanatti nama akkanaa kana bira dhaabbatta osoo foloo jalaa guddistanii fi baay'ee tokko natti tola. Osoo sabni biraa gadhiisamu jettanii jala teettanii booyaa ooltan jechuu ka akkanaa keessan dura keessan gargaaraati. Kunis gargaaruu ni dandeettan kan nama kamiiyyuu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dhukkuba wayita viidiyoo akkana kan argitu. Kanaafiyyuu nama keessan bira dhaabbatu jabeessaa yaadaanis mallaqaanis waa hundaan bira dhaabbadhaa. Mee mucaan kun amma maaliin hojjetee jiraatettanii yaaddu? Yookaan maatiin qabu ta'a. Harka miila ofiitiin of nyaachisa. Erga lubbuun dabranii waliif booyuu irraa yeroo lubbuun jirtu bira dhaabbachuu wayya. Kanaaf jiruun nama kanaa baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa rabbii jechuudha. Kanaafuu TikTok isaanii viidiyoo kana jalatti taaggodha waan isaan jedhan irraa dhageeffadha. Argitanii jireenyi gaaddisaa kana fakkaata. Haala baay'ee nama rakkisu keessadha kan inni jiraatu. Akkasittidha kan inni jiraatu. Obboleessi isin asitti argaa jirtanii obboleessa gaaddisaadha. Xinnummaa isaadhaa kaasee gargaaraa kan ture bira dhaabbachaa kan ture jechuudha. Kanaaf nuun maal yaadne gaaddisaadhaaf hojiin uumamee hojiin mataasaa kan inni ittiin warra argatu jechuudha. Hojiin uumamee fi obboleessi kun boqotee akka inni jiraatudha kan nuun barbaanne. Daandiirra deemee lafarra foqokee kadhachuu isaarraa mana taa'ee hojii maallaqa isaaf argamsiisu uumnee fi obboleessi kun bara isaa boqotee akka inni jiraatu gochuudha kaayyoon keenya.